Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An obboleessa keessan Isaaq Ibrahim. Arralee barnoota barbaachisaa isiniif qabadee dhiyaadhe jechuudha. Barnoota arraa keessatti akkaataa onlaayiniidhaan iddoo barbaadan teessanii manuma keessan teessanii paaspoortii itti baafachuu dandeessan isinitti argisiisa. Yeroo ammaa kana paaspoortiin waan baay'ee murteessaadha. Keessaafuu namoota gara alaa imalan biyyoota alaa imaluuf yaada qaban akkasuma gara biyyoota alaa iskoolarship adda addaa argatanii carraa barnoota haa ta'uu carraa hojii haa ta'uu hireewwan adda addaa dorgommiidhaanis haa ta'uu karuma taheenuu kallattii mootummaatiinis haa ta'uu hiree argatanii biyyoota alaa deemuu barbaadaniif paaspoortiiwwan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma paaspoortiin waraqaa akka waraqaa eenyummaattis ni tajaajila jechuudha. Bu'aan isaa bu'aa xiqqaa miti jechuudha. Akkasuma yuutuubaroonni paaspoortii qabaachuu qabatanii namoonni onlaayiniidhaan biizinasii hojjetan paaspoortii qabaachuu qabatanii yeroo baay'ee paaspoortii nama gaafata jechuudha yookaan immoo diijitaal aayidii kaardii barbaachisa jechuudha. Kanaafuu paaspoortii keessan yeroo baay'ee attaakii kan gootan onlaayiniidhaan waan ta'eef kanaaf isa kan onlaayiniidhaan akkamitti akka baafattan isinitti argisiisa jechuudha. Jalqaba namoonni chaanala kiyyaa faana taatan sabskiraayib gochuun jajjabeessummaatiin haftaa viidiyoo tana san gadhumaa daawwadhaa isiniin jedha. Tole jalqaba irratti kaawwanni gootan karoomii yookaan immoo googilii keessanii bantanii dhamaan keessa kan isinitti tole achi booda erga bantan iddoo sarchi baarii kanarra dhuftaniiti akkaan amma jedhee barreesse kanatti jechuudha. Itoophiyaa onlaayin paaspoort Itoophiyaan onlaayin paaspoort jettanii sarchi gootan jalqaba irratti isin kanaaf apply for Ethiopian passport online jedhaa kunoo akkuma as biratti argitan jechuudha. Apply for Ethiopian passport online kan jedhu kanarratti kilik gootanii si'a tokko ni banattu. Yoo bantan ka haala kanaan isiniif fidaa akkuma argitan loogoon isaanii isa kana fakkaata mallattoon alaabaan Itoophiyaa as bira jira. Liinkii isaa description boxii yookiin koomentii jalqabaarra isiniif kaa'aa jechuudha. Liinkii waan kana ittiin seentanii ittiin apply ittiin godhattan jechaadha. Irratti haala ittiin apply gootan kan isinitti argisiisu jira. New passport ka jedhu stolen passport lost kabade yookiin ka hatame isin jalaa baafachuudhaaf akkasuma expired ka ta'e baafachuudhaaf change password data ka jedhu jira. Kanniin hunda kan isin jalaa bade kan isin jalaa tabalaashee kan guyyaan irra darbe kan expired ta'e kana hunda asirraani kan isin sirreeffataniin jechuudha. Ana garuu kan isinitti argisiisu namoota haaraa baafataniif akkamittiin akka baafatan wajjin ilaalla. Kanaafuu isin warri haaraa baafachuudhaaf barbaadan new passport ka jedhu yoo isin ifas biratti see more ka jedhu kana kilik gootanii si'a tokko ni tuqxu jechuudha. Waan haaraa kanas biratti isinii fidu how to apply for passport ka jedhu jira. Kanaafuu new passport paaspoortii haaraa ka jedhu irratti kilik godhatanii ni banattanii achi booda waan kana kan isin barbaachisu waan lama kanu prepare or record document for this service. Tokkoffaan valid qabale identity card kaardii identity keessan yookiin mattaawoqiyaa yookiin waraqaa eenyummaatii. Inni lammataa ammootu waraqaa dhalootaa jechuudha. Wantoota kanneen qopheeffatanii erga jettan akka nagasiqtaniiti apply now ka jedhu jira. Isa irratti kilik gootan jechuudha. Danii san booda request an appointment ka jedhu jira. Kanneen hunda isaa tik godhattan jechuudha. Kan saaxinii isa sanduuqa kanneen hunda kilik gootan achi booda I agree to terms and conditions ka jedhu jira. Isa irra kilik godhattanii amma start appointment iyyannoo keessan yookiin galmee keessan itti fufaa kan jedhu isiniif dhufa. Isa irra kilik gootanii bantan jechuudha. Kanaafuu as biratti warri haaraa barbaadan new passport ka jedhu jira. Warri moofaa renewal bakka buusu replacement jira. Warri jalaa bade stolen jira. Warri immoo passport information correction ka isin jalaa correction information isaa sirreeffachuu barbaadan asii sirreeffattanii kuni hundi isaa kan ittiin guutan nama haaraa new passport appointment ka jedhu kana bakka xiyyaa kana kilik godhee bana. Akkana gasiqtanii size selection ka jedhu kana kilik gootanii yoo bantan size selectioniin iddoolee paaspoortiin baafamuu danda'u kan isinitti argisiisu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Filannoo isinii fida. Isin kan barbaadan filattan Addis Ababaan jira, Affaar, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Dirree Dhawaa, Gaambeellaa, Hararii, Oromiyaa maal jedha. Ana Oromiyaadha filadhaa. Oromiyaa keessaa paaspoortii baafachuu barbaada. Obboleettiin tiyya takka onlaayiniidhaan akka baasuuf na gaafatteeti jirti. Hanga dhumaan hordofaa isiniin jedha. Achi booda magaalaa isin gaafata. Siitii Aspress isin gaafata. Siitiiwwan lama Adaamaa fi Jimmaadha jechuudha. Oromiyaa keessaa kan baafachuu dandeessan Adaamaa filadhaa. Achi booda select office ka jedhu isin filachiisa. Isin kan barbaadan filattanii an Adaamaadhuma kana filadha jechuudha. Saayitii delivery ittiin naaf ta'u kan naaf ergamuuni Adaamaa post office lakkoofsa sanduuqa poostaatiin. Achi booda next ka jedhu jira jala kana isa kana kilik godhadha itti banadha gara fuula itti aanutti na dabarsa.
waan shan keessaa amma kana saayis seleeshiniif inni amma guyyaa fi yeroo isaa qaxaroon kan itti nuuf qabamu jechuudha. Amma isarra geenneeti jirra. Kanaafuu guyyaa filadha. Amma hin jiru guyyaan as keessa. Jiini an amma keessa kun maarchiidha. Guyyaa na filachiisa. Amma ji'a kana keessa kongumaa eeyyama naaf hin kennu diimaadha jechuudha. Kanaafuu bakka na tuqee gara fuulduraa deema. Ammallee eeyyama naaf hin kennite diimaadha. Gurraachis hin jiru. Ammas gara fuulduraatti tara. As keessa guyyaa lama qofatu jira. Gaafa guyyaa 29 maarch meey jechuudha kuno meey bara 2023 gaafa guyyaa 29 fi 30tu firii jira. Aan kanaafuu 29 filadha. Okay jedhaan. Achi booda guyyaa na filachiise sa'aatii 11 haga 12 kan jedhu kun sa'aatii keenyatti yoo laallamu sa'a 5 haga sa'aatii 6titti guyyaadha. Achi booda next jettaniini fuula itti aanutti sin dabarsa. Iddoon murteessaan iddoo ammaa kana personal informationidha. Kunoo waan shanan san keessaa tartiibaan isinii guuta. Isa calqabaa saayis seleeshinaa guute lammaffaa sadaffaa arfaffaa fi shanaffaan na hafaa hin guunne jechuudha. Kanaaf personal information detailii waa'ee keessanii as biratti fakkeenyaaf maqaa nama saniitti guutama. Fakkeenyaaf obboleettiin jettan guutinaan jette maqaan ishii Ikraamii. Ikraamii maqaan abbaa ishii Abdusalaam jedhama. Abdusalaam as biratti guutaa fi tolchaa akaakayyoonsii tolchaadha. Okay, akkanatti guutaaf jechuudha. Achi booda as biratti guyyaadha kan guutu. Guyyaa dhaloota ishee as biratti guutaaf. Bakka na tuqeeti guyyaa na filachiisa gaafa guyyaa lamaa ta'uu danda'a. Bara filadha jechuudha. Achi booda okay jedhaanii bara na filachiisa san booda jecha. Bara dhalootaa hin guuta jechuudha as biratti. Achi booda maqaa ishee Amaariffaan na gaafata. As biratti Amaariffaan maqaa ishee ni barreessa Ikraam jedhee jechuudha. Kanaaf Ikraam Abdusalaam Tolchaa kunoo maqaa ishee Amaariffaan barreesseefiiti jira. Achi booda naashinaalitiin Itoophiyaadha. Poon nambar lakkoofsa bilbilaa as biratti galmeessaa fi duwwaa 921. Achi booda wanni itti aanu imeeliidha. Imeelii hin galcha jechuudha. Achi booda iddoon dhalootaa Boqojii jedhee barreessaa fi isin iddoo dhalootaa keessan sartifikeetii barzi sartifikeetii yuunik ayidii. Bakki kun maal inni bakka waraqaa dhalootaa sanirraa galmee waraqaa dhalootaa lakkoofsa galmee dijiitii 16 kan fudhattan achirra laaltanii barreessitanii. Dijiitii 16 Oromiyaan duwwaa 4 irraa ka'a. Ichirra laaltanii barreessitan jechuudha isin. Achi booda wanni isin guuttan hojii ni guuttanii bakka na dhuftanii. Hojiin ishee mucayyoon akkaawuntaantiidha. Akkaawuntaantii kan guutaa isin waan barbaadan guutuu dandeessanii. Kan asirra jiru filattanii jandarii saalanii filattanii kalarii rifeensa keessanii gurraachan select gootanii kan barbaadan jechuudha. Isin jandarii saala keessan select gootanii as biratti shamaraa fakkeenyaaf isin fiimeeliidha. Achi booda istaatasii nama fuudhe moo hin fuune moo akkamii nama hiriyaa qaba kan jedhu jira. Singiliidha amma isheen singilii godhaa. Kalarii ijaa ishii halluu ijasii bilaakiidha. Achi booda kun opshinaaliidha. Amma next kan jedhu as biratti iddoo next kan dhuftanii next godhattan jecha. Please wanni kun waan salphaadha sirriitti hordofaa. Amma tartiibaan akka tiraayit naa gochaa deemu wajjin ilaalla. Saayis seleeshinii iddoo paaspoortii baafadhu natti himee jira. Guyyaa qaxaroo naaf kennee jira. Personal information narraa fudhataa jira amma hanga ammaatti sanaaf hin xumurre. Kanaafuu reejinii naannoo reejinii yookiin naannoon kiyya Oromiyaadha. Oromiyaa filadhaa isin kan barbaadan filattan jechuudha. Oromiyaa filadhaa as biratti. Siitii filadhaa Boqojii jedhaanii isin kan barbaadan filattanii kan jirtan san jechuudha. Isteetiin Oromiyaadha. Isteetii Oromiyaa filadhaa zoonii Narsiidha. Achi booda waradaan Leemmuu fi Bilbiloo. Leemmuu Bilbiloo. Isin kan barbaadan kan galchitan kan aanaa keessanii sana jechuudha. Qabalee ni galchitanii fakkeenyaaf Kojii haa jedhuuni. Istriitiin Boqojii haa jedhuuni. House numberiin hin jiru PO box as biratti galchitanii PO box kunoo haala kana lakkoofsa sanduuqa poostanii galchitan yoo hin qabaanne doesn't matter rakkoon qabu optionaliidha. Achi booda next tuqtan ammas next jedhaan jecha. Tartiibaan guuta jechuudha. Dogongortan taanaan tokkos isin hin dabarsu. Isa sadaffaa raayitinaaf godheera. Akkuma argitan kunoo isa sadaffaa kanas as bira raayitinaaf godheera. Amma paaspoortii gosa lamatu jira. Kan 32 fi kan fuula 64 fi 32 qabu jira. Isin fuula 32 kana select gootan. Kan fuula 32 kana erga select gootan submit jettaniin. Fuula itti aanutti na dabarsa ammaan tana. Waan baay'ee isin ajaa'ibu kunoo 1 2 3 4 afur naaf xeeraa tokko qofannaaf. Samariitti dabarsee jira. Personal information xumuree jira. Samariin jira ammas bira. Kanaafuu as biratti maaltu barbaachisaa information kan dubbistan. Saayizii imeejiin kun gosa lamatu jira. Waan lama as biratti upload kan gootan.
Tokkoffaa waraqaa dhaloota keessaniiti, lammaffaan waraqaa eenyummaati. Isaan kunniin lamaan as biratti meegaabaayitii tokko gadi ka ta'e iskaan godhattanii noormaalii waa'ee iskaanii isinitti himuu iskaanii qarshii 5 yookiin 6 akkas ni godhattanii bilbila keessan irratti fudhattan jechuudha. Bakka iskaan gootan san bilbila keessan irratti fudhattan. Achi booda akkana agarsiiftan jechuudha. Faayilii san filattan. As biratti ka jalqabaa kun waraqaa eenyummaa mootummaati as biratti ka upload gootan. As biratti immoo ka upload gootan immoo waraqaa dhalootaati. Kanaafuu as biroftanii faayilii keessan ka daawulood gootan san select godhattan jechuudha kan iskaan godhattan san. Lachuu as biratti kunoo maqaan isaa kana fakkaatan naa fidee jira. Achi booda uploadii kana tuqxan jechuudha. Yoo dogongora qabaateen nuu isinitti himaa upload jedhu kana kilik gootanii banattan jecha hin jira. Kun hundi erga guutame Oromiyaa maal dhumarraa kun hundi erga guutame attaakimentiin kun hundi erga dhufee appilikeeshinii kana konfirmi godhedha. Kanaaf as bira dhuftaniiti next jettanii nama kun isa dhumaati jechuudha. Amma bakka mallaqa itti kafaltan filannoolee isinii fidaa jechuudha. Kafaltii jechuudha. Choose payment method adeemsa kafaltiidhaadha. Pricingin tootaliin qarshii 2000. Qarshii 2000 kan kafaltan qarshii Itoophiyaadha. Kunoo tootal Itoophiyaan bir jedha. Diteelii isaa ilaaluu dandeessanii ayagrii jettaniini bakka nuttanii eeyyama keessanii achi booda next jettaniini karaalee lamaan kan isin filattan tokkoffaan baankii daldala Itoophiyaati, lammaffaan immoo teelee birrii kan jedhu jira. Filannoowwan lamaan kana as biratti kan isinii fidu hin filattan tokko keessaa filattanii anama baankii daldalaa filadheeti loogoon isaa asitti dhufa anamaaf naaf hin dhufne connection kee xiqqoo waan dadhabaa ta'eef as bira isinii dhufa loogoo baankii daldalaa next jettaniin submit isiniin jedha message isinii ergaan amma Itiyoo Telekom filadheeti jira dhiifama baankii daldala Itoophiyaa filadhee jira amma message na erga message kan maal jedhu akka na ergu wajjin kan dubbisnu ta'a message naaf ergamu akkaawuntii irratti galchuudha akkaawuntii kana deemiitii baankii warra teelarii adda baasii gaafadhu kan keenya tahuu isaan ni beeka waan ta'eef isaan gaafadhuuti achirratti galchii guyyaa beellama kana kootu kan jedhutu naaf gala karaa lamaan naaf dhufa kun tokkoffaa imeelii kiyya irratti lammaffaa immoo lakkoofsa bilbilaa kiyya irratti amma miisajii sun naaf dhufee jiraana miisajii as keessa seenee isinitti argisiisa mee fakkeenyaaf kunoo payment order ka jedhu as bira naa dhufee jira waan isin ajaa'ibu sagantaan itti qabadhe guyyaa ni guutuun isaan as biratti dhufa kanaafuu amma maal jedha biraanchii baankii daldala Itoophiyaa deemiitii confirmation email SMS dhaan si ergame kana isaanitti argisiisi jedha kunoo nambarii application nambarii isa kana orderiin immoo kan isin irratti galchitan isa kana jedha isa kana deemiitii gaafadhu jedha karaa warra baankii isaan ni beekan isaan gaafadhu jedhee isin erga achirra galchitan amma email kiyya keessa seenee email irratti illee na ergee jira email keessa seenee wajjin ilaalla email irratti na ergee haala kamiin akka galchuu kan isaan naaf ergan jecha kunoo flygate ka jedhu jira payment instruction ajaja kafaltiidha kunoo payment instructioniini haala kanaan Ethiopian passport service kan jedhu qarshii 2000 orderii kana lakkoofsa kana irratti akkaawuntii kana irratti akka galu steepiiwwan isaa kanneen hordofuudhaan baankii deemiitii guuti jedha kunoo ammaantii qarshii 2000 osoo hin galchin dura warra baankiidhaa gaafadhu kan jedhu isiniif dhufa kanaafuu iddoo tokko osoo hin deemin baasii tokko osoo hin deemin achi deemtaniiti jechuudha. Kanarraaf isinii qopheessee kana fakkaataa hora bulaa deebanaa baay'ee galatoomaa.